Hi, barattoota akkam jirtan keessanii ammas viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoon irraa kan nuti ilaallu 1.5 lines and planes in R cube yookiin ammoo R cube maal isin jedhee jira. Real number times real number times real number yookiin ammoo real number cube jechaadha inni kun karaa biraatiin yookiin ammoo 3 dimension yeroo ta'u jecha kana jechaan ijk yeroo qabu isin jedhee jira. Ni yaadattan jedhee yaada viidiyoowwan darbe keessatti ilaalee turre waan ta'eef kanaaf har'a kan nuti ilaallu laayinii fi pileenii akkamitti equation isaanii baasuu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechaan. Fakkeenyaaf laayinii tokko fudhannee yookaan ilaallu taate karaa salphaan isiniif ibsuudhaaf fakkeenyaaf laayiniin kun ni jira. Laayinii kan amma equation isaa barbaadaa yookaan jedhamu taate haala kamiin barbaadna isa jedhudha jechaan. Akkasuma immoo pileeniin wayii fakkeenyaaf haala kanaa yookaan jiraatu taate pileenii kanaaf equation isaa haala kamiin baafna isa jedhu ilaallaa jechaadha. Kanaaf amma laayinii kanaaf equation baasuudhaaf jalqaba irratti maal godhuu qabna seetan jalqaba irratti v nuuf kennamuu qaba jechaadha. V yookiin ammoo directional vector jedhaman kun karaa biraatiin v inni jennuun kun inni kun vector akkamiiti yookiin ammoo laayinii akkamiiti inni kun laayinii isa nuuf kenname kana isa kanaan L yoo jenneen L kanaan parallel kan ta'edha jechaadha. Parallelidha. Kanaaf inni kun v jenneen yookiin ammoo directional vector jenneen waamnaa jechaadha. Inni biraa ammoo pointiin nuuf kennamuu qaba. Fakkeenyaaf pointiin p note inni jedhamu asirra yookaan jiraatu taate p note yookaan jennuun bakka yoo p note jedhame inni biraatis p bakki jedhamus ni jiraatu danda'a jechaadha. Pointii barbaadne asirraa p notiin nuuf kennama. P ammoo pointii barbaadne fudhachuu dandeenya jechaadha. Pointii barbaadne asirraa fakkeenyaaf isa kanaan p yoo jenneen kanaaf v inni jennuun kun amma inni v karaa biraatiin argatuudhaaf p times p note jennee karaa biraatiin argachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma equation nuti barbaadnu haala kamiin barbaadna? Inni p note jennuun kun inni x note, y note, z note dha jechaadha. Inni kun ammoo a b c jenneen karaa biraatiin haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma isa kana maal goona seetan isa kan ibsuudhaaf jalqaba irratti laayinii kana maal goona xy plane irra kaa'annaa jechaadha. Xy plane irra fakkeenyaaf haala kanaan yoo kan kennu taate haala kanaan inni kun x plane dha, inni kun ammoo y plane dha jechaadha. Erga akkas goone sambuudha inni kun origin dha, bakki kun origin dha waan ta'eef handhuura isaa bakka kana waan ta'eef asirra hagasii maal goona isa kana ni safarra jechaadha yookiin ammoo measure goona jechaadha. Akkamitti p note times 0 yookiin ammoo o yoo jenneen bakka inni kun 0,0,0 jechaadha bakki kun. Kanaaf isa kanarraa maal goona pointii kanarraa p note minus o sambuudha ammas laayinii bira haala kanaan asirraa gara na kaafannaa jechaadha. Inni kun ammoo p dha waan jenneef isa kan ammoo isa kanaan maal jennaan p minus o jechuu dandeenya jechaadha. Karaa biraatiin isa kanaan r yoo jenneen isa kanaan ammoo r note jennee bakka buufachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma wanti nuti asitti kaafne kun maal fakkaata? Inni kun laayiniidha jennee jirra. Asitti p note yoo jenneen as ammoo p yoo kan jennuun taate asirraa inni kun r note jenneeni asirraa hanga asii ammoo r jennaani jechaadha. R jennaan jechaadha. Kanaaf isa kana haala kanaan yookaan kaafnu taate amma akkuma argitan kanneen keessaa inni sun ammoo v asiin ni jirti. V haala kanaan jirti jechaadha. V haala kanaan jirti. Parallelidha jechaadha. Laayinii kanaan parallelidha waan taateef kanaaf amma maal goona akkuma asitti argitan inni kun amma tiraangilii wayii fakkaata jechaadha. Tiraangilii maal fakkaatu isa kana haala kanaan yookaan kaafnu taate tiraangilii akkanaa wayiitu jira jechaadha. Kanaaf amma isa kanaan r jennee jira, isa kanaan r note jennee jira, isa kanaan ammoo maal jechuu ni dandeenya p note p haala kanaan yookaan kaafnu taate inni kun karaa biraatiin maal jechaadha p minus p note jechaadha. Isa kanaadha jechaadha kan nuti barbaannu. Vector addition irratti barattanii jirtan. Vector addition yeroo ilaallutti fakkeenyaaf jalqaba irratti maal goone jennee add godhuudhaaf head to tail connect goonaa jenne fakkeenyaaf asitti yoo ilaalle inni kun headiin isaa as jira, as tailitu jira jechaadha. Kanaaf inni kun sambuudha ammoo tailii isa jalqabaa kanarraa kaanee headii isa xumuraa kanatti yeroo dhufnu inni kun maal jedhama resultant jedhama jechaadha. Resultant jedhama. Kanaaf amma maal jennee barreessuu dandeenya isa kanaan r equal to r note plus p note p jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan barreessuu dandeenya. Kanaaf amma p note p kana barbaadu yoo barbaanne maal goona r note kana gara na fidannaa jechaadha. Kana jechaan r minus r note equal to p note
P jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Amma kanaaf inni kun P note P in jennuun kun ammoo maal as maal jennee jirra? Isiin tun V dha jennee jirra. Xiqqoon asitti argitan tun V dha jennee jirra jechaadha. Inni nuti barbaadaa jirru garuu asirraa qasii kana. Asirraa qasii kana amma hin beeknu waan ta'eef inni kun maal jechuu dandeenya? Paaraalii yoo ta'an paaraalii yeroo jennu veektar V amma fakkeenyaaf P note P kanaan paaraalii jechuudhaaf maal godhuu qabna? Isa V kana xiqqoodha waan taateef konistaantii wayiitiin baay'ifna jechaadha. Fakkeenyaaf konistaantii san T jennuun konistaantii wayiitiin yoo kan baay'ifnu taate fakkeenyaaf V'n tun 1,2,3 yoo kan taate T wayiitiin baay'ifne isa kana fakkeenyaaf inni kun 2,4,6 yoo kan ta'u taate inni kun amma inni P note P kana jechaadha. Inni kun ammoo fakkeenyaaf T'in kun konistaantii isa kana inni kun V dha jennee jirra. V kana konistaantii wayiitiin baay'ifne isa kana arganna jechaadha. Isa kana maaliif inni kun dheeraa waan ta'eef kana caala dheeraa waan ta'eef yookiin ammoo isa kana fakkeenyaaf V'n 2 meetirii yoo kan taatu taate karaa biraatiin ilaaluudhaaf jechaadha. Asirraa gasiiti jennee jirra. Asirraa inni dheeraan kun ammoo maal goona isa kana waan wayiitiin baay'ifne isa kana argachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf 2 times 2dhaan yoo kan baay'ifnu taate isa kana 2dhaan yoo kan baay'ifnu taate meeqa ta'a? 4 meetira ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan akkuma argitan V'n tun maaliin baay'atteeti? Konistaantii wayiitiin baay'attee isa kana nuuf kenniti jechaadha. Kanaafuu P note P jedhu kana maal jennee bakka buusuu dandeenya? T times V jennee haala kanaan bakka buufatuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma asitti R minus R note equal to T V jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Inni kun equationii laayiniiti jechaadha. Equationii laayinii osoo hin ta'in inni kun veektarii kanaaf equationidha jechaadha. Equationii laayinii yeroo jennu karaa garaagaraatiin ibsuu dandeenya. Parametric equationii ni jira, symmetric equationii ni jira jechaadha. Kanaafuu foormii lamaan keessaa tokkoon ibsina waan ta'eef jechaadha. Kanaaf R maal jennee jirra? R amma maal jennee bakka buufanna? R inni jedhu kun X, Y, Z dha jechaadha. R nootiin ammoo X note, Y note, Z note dha jechaadha. Equal to TV. T dhaan bakka buufanna. V'n ammoo A, B, C dhaan bakka buufanna jechaadha. Kanaaf isa kana jechaadha amma equation nuti barbaadnu isa kana. Yoo barbaaddan ammoo karaa biraatiin asumatti marguu dandeettanii R equal to R note plus TV jechuu dandeettanii jechaadha. Inni kunis uumaa kanaan garaagarummaa hin qabaatu jechaadha. Kanaaf amma asirraa maal goona seetan? T kana keessa baay'isna asiin. T kana yeroo keessa baay'isnu hundanuu ni baay'ata jechaadha. AT plus BT plus CT ta'a jechaadha. Isa kan ammoo yeroo walirraa hir'ifnu veektariiwwan lama yeroo walirraa hir'ifnu maal goona jenna? Kompoonentii jalqabaa lama walirraa hir'ifna. Kana jechaan X fi X nootii walirraa hir'ifna. Y fi Y nootii walirraa hir'ifna. Z fi Z nootii walirraa hir'ifna jechaadha. Kanaaf X minus X note koomaa yookiin ammoo pilaas jechuu dandeenya jechaadha. Inni kun rakkoon qabu asitti pilaas yookiin ammoo koomaa asitti pilaas waan jennee jirru asitti yoo barbaadan koomaa jechuu dandeettan bakka kanatti jechaadha. AT, BT, CT jechuu dandeettan jechaadha. Rakkoon qabu inni kun. Kanaaf amma asitti pilaasii waan godheef asittis pilaasii godhe. Pilaas Y minus Y note plus Z minus Z note goonaa jechaadha. Kanaaf amma asitti isaan inni jalqabaa kun isa kana wajjin wal qixa, inni lammaffaa kun isa lammaffaa kana wajjin wal qixa, inni sadaffaa kun isa sadaffaa kana wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Kanachaan kompoonantii foormidha yoo kenne X minus X note, Y minus Y note, Z minus Z note equal to A, T, B, T, C, T jennee haala kanaan kenna jechaadha. Kanaaf isa jalqabaa kana isa jalqabaa wajjin, isa lammaffaa wajjin, isa sadaffaa wajjin wal qixa goonaa jechaadha. Kanaafuu asitti amma X minus X note equal to 80, Y minus Y note equal to BT, inni sadaffaa immoo Z minus Z note equal to CT goonaa jechaadha. Kanaaf amma kan nuti barbaadnu amma asirraa maal isin jedhee jira? X nootiin asitti X nootiin eessaa dhufte? P nootii irraa dhufte jechaadha. P nootii fi Z nuuf kennamaa jechaadha. V. Kanaafuu V fi P nootiin yoo kan nuuf kennamu taate P nootiin nuuf kennama, akkasuma
v nis nuuf kennamaa jechaadha. v maal jennee jira a comma b comma c jennee jira jechaadha. inni kun ammoo x naught comma y naught comma z naught jennee jechaadha. kanaaf erga akkas ta'e amma kanneen keessaa kan nuti hin qabne maa inni x hin qabnu y kan hin qabnu akkasumas z kan hin qabnu jechaadha. kanaaf isaan kanneeniif solve yeroo goonu haala kamiin solve goona x kanaaf yeroo solve goonu kana garas dabarfannaa jechaadha. kanaaf x equal to x naught plus 80 inni kun isa tokkoffaadha jechaadha. inni lammaffaan ammoo y dhaafis akkasumatti solve goon isa kana gara seeroo dabarsinu asitti plus minus 1 tureef gara seeroo taru plus ta'a jechaadha. y equal to y naught plus bt inni kun y dhaaf jechaadha. inni itti aanu ammoo z dhaaf kanas ammoo minus dha yeroo ishee dabarsinu plus ta'a jechaadha. kanaaf z equal to z naught plus ct jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. isa kan wal jala dabarsaa rakkoon qabu asitti fakkeenyaaf z equal to ct plus z naught yoo jettan rakkoon qabu jechaadha. inni kun maaliif amali jijjiiraa iddoo waan qabuuf jechaadha da'uun. kanaaf haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. inni kun karaa tokkoffaadha jechaadha. karaa tokkoffaa equation of line ittiin barbaaduu dandeenyudha jechaadha. inni kun maal jedhama parametric form jedhama jechaadha. inni kun parametric form jennee ibsina jechaadha. kanaaf parametric formidhaan ibsuu jedhamtan karaa kana hunda deemuu isin gaafatu haala kamiin akka solve ta'e isinitti yookiin ammoo proof godhuudhaaf haala kanaan isinitti mul'isa malee kan isin qabatu qabdan isa kamiin isa kana jechaadha. equation kan hin qabatu qabdan jechaadha. kanaafuu amma asirraa y naught x naught isiniif kennama akkasuma ammoo n isiniif kennama jechaadha. akkasuma t nis kennamuu danda'a yeroo baay'ee garuu hin kennamu jechaadha. kanaaf parametric formidha yoo ibsi jedhamtan haala kanaan ibsitanii jechaadha. hundi isaa tokko qofatti haala kanaan ibsitan. inni bira ammoo karaa lammaffaan ni jira. karaa lammaffaan ittiin ibsinu ammoo symmetric form isa jedhamutu jira jechaadha. laayinii lamaanuu laayinii ibsuudhaaf jechaadha. foormi isaatu garagara waan ta'eef jechaadha kan nuti ibsinu. fakkeenyaaf isa kana ammoo asumarraa maal goona seetan isuma kanarraa baafannaa jechaadha. fakkeenyaaf bakka jalqaba kanatti adeemsu isa kanatti adeemnu x minus x naught equal to 80 jennee jirra. isa kanaafis y minus y naught equal to bt jennee jirra. inni kun ammoo z minus z naught equal to ct jennee jirra jechaadha. amma asirraa maal goon seetan hunda keessayyuu wal fakkaataan kan jiru kaminni tiin bakka hundayyuu ni jira. akkuma argitan bakka sadanuu ni jira jechaadha. kanaafuu tiidhaaf solve goona jechaadha. tiidhaaf solve goona. kanaaf tiidhaaf solve godhuudhaaf asitti maal goona over a jennaani jechaadha. n dhaan ni waddi kanaaf t equal to x minus x naught over a equal to t dha wal qixa jechaadha. inni kun isa kanaafis yoo laaltan over b goona jechaadha. kanaafuu y minus y naught over b equal to t dha jechaadha. inni kunis akkasuma z minus z naught over c equal to t dha jechaadha. kanaaf amma tiin wal qixa jechaadha. tiin sadanuu bakka sadanii tokko argitan t dha waan ta'eef kanaaf t equal to t dha jechaadha. kanaafuu inni kun kamii wal qixa jennee jirra. tiin jalqabaa isa kanaa wal qixa jechaadha. kana jechaan ammoo t jalqabaa kana bakka buufannu x minus x naught over a goona jechaadha. equal to t lammaffaan ammoo isa kanaa wal qixa. kanaafuu y minus y naught over b equal to inni sadaffaa ammoo isa kanaa wal qixa jechaadha. kanaafuu z minus z naught over c jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. inni kun maal jedhama symmetric form jedhama jechaadha. inni kun symmetric formidha. inni kun ammoo parametric form jedhama jechaadha. akkuma argitan parametric form irratti hundi isaa tokko qophatti jechaadha kan nuti ibsinu qophatti. kana jechaan x dhaafis qophatti z dhaafis qophatti y dhaafis qophatti ibsina jechaadha. inni kun garuu tiin as keessa jiru garuu ammoo akkuma argitan hundi isaatu equal to waan jedhuuf keessaa qaba jechaadha. bifa kanaan ibsuu dandeettanii jechaadha. kanaafuu equation of line inni jennuun isaan lamaan kanneen jechaadha. isaan haala lamaan kanneen ibsuu dandeenya jechaadha. yookiin ammoo isa jalqaba isin jedhu hundi isaa akkuma argitan r minus r naught equal to tv isa jedhurraa jechaadha kan dhufe hundi isaatu. kana jechaan isa kana maal akka ta'e ilaallee jirra. kunis maal akka ta'e inni kun x y z jenne inni kun ammoo x naught y naught z naught jenne inni kun ammoo v isin jennuun tun a, b, c dha jechaadha. kanaafuu haala kanaan barbaaddanii jechaadha yookaan isiniif gaafatamtan taate. isa kana fakkaata. inni bira ammoo asitti waan isin beekuu qabdan tokkotu jira. nooti isa jedhu asitti ni jira. moojilii irra isinitti mul'isa. hundi isaatu waan amma hojjedhu kun moojilii irra ni jira jechaadha. kanaaf ammas fakkeenyaaf v equal to a, b, c jennee jira. isa kana jennee jechaadha. kana keessaa fakkeenyaaf
C'n isoo 0 ta'e, B'n isoo 0 ta'e yookiin ammoo A'n sadan keessaa tokko yoo 0 ta'e haala kamiin ibsina wanni jedhamu dirqama beekuu qabdanii jechuudha. Maaliif seetan yeroo keessattuu work out irratti yookaan ta'u taate jechuudha. Work out irratti seera kana guuttanii yoo hin barreessin eksiisniin godhuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu isa seeraan beekuu dandeettan jechuudha. Keessattuu isa kana barreessuudhaaf kan nuti fayyadamnu. Isa kana barreessuudhaaf jechuudha. Isa kana barreessuudhaaf symmetric form kana barreessuudhaaf fakkeenyaaf A, B, 0 haa jennu. C'n 0 haa jennu nama fakkeenyaaf. C'n 0 dha jechuun fakkeenyaaf inni kun 0 dha jechaan isa kana dhiiftanii maal gootan lamaan kanneen akkuma jirutti barreessan. X minus X naught over A equal to Y minus Y naught over B. Koomaa jettanii asitti akka irraa mana isa kana koomaa jettanii maal gootanii asitti maal jennee jira jalqaba irratti adeemnu Z minus Z naught equal to CT jennee jirra jechuudha. Isa kana yoo argitan asitti kan si of keessaa qabu kun haala kamiin barreessina seetan asumatti barreessu Z minus Z naught Z minus Z naught equal to CT jennee jirra jechuudha. CT jennee jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf kana achi dabarsinu Z naught isa jedhu kana Z equal to Z naught plus CT. C maal jennee jira? C'n 0 haa jennu jennee jira jechuudha. Inni kun 0 ta'e kanachaan 0 times T'in 0 ta'a jechuudha. Paartiin kun ni bada. Kanaafuu Z equal to Z naught ta'a jechuudha. Z equal to Z naught ta'a. Kanaaf maal gootan seetan asitti akkuma jirutti isa kana erga barreessanii koomaa fayyadamtanii Z equal to Z naught jettanii haala kanaan barreessanii jechuudha. Kanachaan ammoo Z naught lakkoofsa isiniif kenname jedhee jira. Kanaaf fakkeenyaaf inni kun Z naught isiniif kenna P naughtiin waan isiniif kennamuuf jechuudha. P naught keessaa fakkeenyaaf P naught asumatti fakkeenyaaf kan biraa isinii kenname P naught equal to 1, 2, 3 jennu. Inni biraa immoo V equal to 2, 3, 0 jennu. C'n 0 dha jennee jirra jechuudha. Kanaaf isa kana barreessuudhaaf haala kamiin barreessan X minus jenna. X minus X naught isa kam isa kana. X naught, Y naught inni kun ammoo Z naught dha jechuudha. Kun Z naught dha, kun Y naught dha, kun X naught dha. Kanaaf X naught meeqa 1 dha. Over jennaan. N kaminni 2 dha. Over 2 equal to Y minus Y naughtiin 2 dha waan ta'eef 2 jennaan over C'n B 3 dha jechuudha. Kanaaf koomaa jennee Z is equals to Z naught jenne. Z naughtiin ammoo kaminni 3 dha jechuudha. Kanaaf haala kanaan barreessine jechuudha. Haala kanaan barreessuu qabdanii jechuudha. Symmetric form yeroo barreessan keessattuu isa kan irraanfatuu hin qabdanii jechuudha. Inni biraa ammoo fakkeenyaaf kanneen keessaa fakkeenyaaf inni jalqabaa kun N yoo 0 ta'e hoo N yoo 0 ta'e hoo haala kamiin barreessina? B equal to 0, B, C haa jennuun. Kanaaf isa kana fakkeenyaaf maal gootanii isa jalqaba barreessuu qabdanii jechaadha isa kana. Inni kun N 0 waan ta'eef isa kanaan barreessan. Kan irraa kaatan Y minus Y naught over B equal to Z minus Z naught over C kooma jettaniini X equal to X naught ta'a jechaadha. Yeroo N 0 ta'u asitti maal gootanii X equal to X naught isa jedhu kan dagatuun qabdanii jechaadha kooma barreessanii. B yoo 0 ta'e inni biraa V equal to A, 0, C. Kana irratti ammoo X minus X naught over A equal to Z minus Z naught over C, Y equal to Y naught jettanii haala kanaan barreessanii jechaadha. Isa kana akka dagatuun qabdanii jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf N yoo 0 ta'e kan isa kana keessaa gattanii Y fi Z qofaaf hojjettanii jechaadha. B yoo 0 ta'e kam keessaa gattanii Y paartii keessaa gattanii X fi Z qofaaf hojjettanii jechaadha. Kanachaan koomaadhaan haala kanaan keettaniiti jechaadha. Isa kana fakkaataa jechaadha. Gabaabinumatti equation of line inni jennuun haala kanaan hojjettanii jechaadha. Kanaaf equation of line bifa ammaysiin jedhe kanaan hojjettanii jechaadha. Inni kun akkuma isin jedha parametric equation inni jennuun isa kana jechaadha. X equal to X naught plus AT, Y equal to Y naught plus BT, Z equal to Z naught plus
CT tiin ammoo an element of real number dha jechuudha. Jechaan zeros ta'uu hin danda'a jechuudha. Where T is called parameter jedhama jechuudha. Tiin parameter jedhama. Inni lammaffaan ammoo symmetric form isin jedhee jira. Symmetric form ammoo bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Akkuma isin hojjetetti ABC different from 0 yoo ta'an haala kanaan barreessinaa jechuudha. Yoo ammoo different from 0 hin ta'in kana jechaan fakkeenyaaf sin 0 yoo ta'e, b yoo 0 ta'e, a 0 yoo ta'e haala kamiin hojjanne isa jedhu isiniif kaa'ee jira jechuudha. The vector equation of L is written as kanaaf bifa kanaan kennaa jechuudha. Vector equation jennuun bifa kanaan kaa'ama jechuudha. Isa kanas haaluma isinitti mul'isanii jechuudha. P nootiin ni jira akkasuma P ni jira. V'n asiin ni jirti. San booda immoo isa kana barbaaduudhaaf haala kamiin barbaadnu jennee walirraa hir'isuudhaan bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Irra deebi'uun hin barbaachisu. Kanaaf haala saniin hojjettanii jechuudha. Amma isa kana keessaa inni kun kan reefsin jedhe A, B yookiin ammoo C keessaa inni tokko lama wal bira 0 ta'uu hin danda'u. Kanneen sadan keessaa tokko yoo kan 0 ta'u taate haala kamiin barreessina isa jedhamu. Fakkeenyaaf B 0 yeroo ta'u haala kamiin akka barreessinu isinitti mul'isee jira. Isa kana jechaadha. A 0 yeroo ta'u C yeroo 0 ta'u haaluma isinitti mul'iseen hojjettanii jechaadha. Equation of plane sun darbin dura asitti example yaa ilaallu. Example kun example maalii seetan kan isa jalqabaate jechaadha. Equation of line waan ta'eef isa kan hojjannee gara isa lammaffaatti darbina jechaadha. Kanaaf equation isa kana barbaaduudhaaf haala kamiin barbaadna seetan find the equation of the line that contains the point 1, 4, -1 in the parallel to v equal to -2i plus 3j. Asitti amma wantoota lamatu nuuf kennamee jira jechuudha. Inni jalqabaan point nuuf kennamee jira. Kana jechaan p nootiin nuuf kennamee jira jechuudha. P note equal to p nootiin kan nuuf kenname 1, 4, -1. Inni biraa immoo veektarii nuuf kennamee jira. Veektarii nuuf kennamee jira. Asitti i fi j dha jechuudha. Kana jechaan isa jalqabaa lamaan qofatu nuuf kennamee jechuudha. V equal to -2, 3,0 dha jechuudha. Kanaaf amma asitti keen waan hin jirreef maal goona 0 goonee kaa'annaa jechuudha. Kanaaf find the equation of the line jedha. Find the equation of the line nuun jedhe. Foormii kamiin akka ta'e nuuf hin kenne waan ta'eef foormii lamaan hojjetuu qabna jechuudha. Parameetirikiidhaanis hojjetuu qabna akkasuma immoo saayimeetirikiidhaanis hojjetuu qabna jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa parameetirikiidhaan yoo hojjennu maal jennee jira x equal to x naught plus at jennee jira jechuudha. Asirraa inni kun a dha, inni kun b dha, inni kun c dha, inni kun x naught, inni kun y naught, inni kun z naught dha jechuudha. Kanaaf y dhaaf ammoo y equal to y naught plus bt jennee inni biraa immoo z equal to z naught plus ct jennee jechuudha. Kanaaf inni kun amma replace godhuu qofa x equal to x naughtiin maal jennee jirtu x naughtiin asitti 1 dha jechuudha. 1 plus a ammoo -2 dha. -2 times t. Kana jechaan x equal to 1 -2t ta'a jechuudha. X dhaaf isa kana jechuudha. Y equal to y naughtiin 4 dha. 4 plus 3t. B'n 3 waan ta'eef haala kanaan kennaa jechuudha. Inni z dhaaf ammoo z equal to z naughtiin meeqa -1 dha. -1 plus sin 0 dha. Asitti akkuma argitan 0 dha waan ta'eef 0 times t. Kanaaf z equal to -1 ta'a jechuudha. -1 plus 0 asitti 0 waan ta'eef -1 ta'a waan ta'eef haala kanaan hojjannaa jechuudha. Inni kun isaan sadan kunniin haala kanaan parametric formidhaan haala kanaan keettanii jechuudha. Parametric form yeroo jedhamu haala kanaan keettanii jechuudha. Yookiin ammoo akkuma asitti argitan bifa kanaan kaa'uu dandeettan jechuudha. Inni kun parametric formidha jechuudha. X equal to 1 -2t, y equal to 4 plus 3t, z equal to -1. Bifa kanaan keettanii jechuudha. Inni lammaffaan ammoo symmetric formidha. Symmetric form maal jennee jira? X minus x naught over a equal to y minus y naught over b equal to z minus z naught over c jennee haala kanaan kennaa jenna. Garuu ammoo asitti maal isin jedhee jira? Sin 0 dha. Sin 0 yoo kan ta'u taate ammoo isa kana keessaa gannee maal goona koomaadhaan kennaa jechaadha. Isi tana kennaa jechaadha. Isi asitti argitan tana. Kanaaf x minus x naughtiin
x naught 1 dha jenne x minus 1 over n minus 2 equal to y minus y naught 4 dha over bin 3 dha kuma jenne z equal to z naught jenne z naught amma asitti minus 1 dha waan ta'eef equal to minus 1 jenne haala kanaan kennaa jechaadha. Inni kun karaa biraatiin ni barbaadan karaa biraatiin ibsuu dandeettan jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf minus tan isii jalaa tana minus irraa balleessuu barbaadan minus irraa balleessanii gara gubbaatti kanachaan minus dhaan baay'isanii jechaadha. Gubbaas minus hin baay'isanii jalas minus dhaan baay'isanii kaa'uu dandeettan jechaadha. Kanachaan karaa biraatiin minus x plus 1 over 2 equal to y minus 4 over 3 jettanii haala kanaan koma z equal to minus 1 jettanii kaa'uu dandeettan jechaadha. Yookiin ammoo wal jala jijjiiruu dandeettan isa kana 1 minus x over 2 equal to y minus 4 over 3 comma z equal to minus 1 jettanii haala kanaan keettanii jechaadha. Haala kanaan keettan fakkeenyaaf amma soo haala kanaan soo isiniif kenname asitti x minus minus x plus 1 over 2 equal to y minus 4 over 3 comma z equal to minus 1 isa kan isiniif kennee asirraa amma p nootii barbaada akkasuma ammoo v barbaada yoo isin jedhe maal gootan asitti amma maal gootanii jalqaba irratti waan isin godhuu qabdan maa inni haala kanaan yoo isiniif kenname jechaadha. Akkuma argitan asitti amma standard form inni kun standard form x minus x naught over a equal to y minus y naught over b equal to z minus z naught over c. Akkuma argitan inni kun a yeroo kamiyyuu x wajjin deema, b yeroo kamiyyuu y wajjin deema, c yeroo kamiyyuu z wajjin deema jechaadha. Kanaaf amma asitti maal gootanii inni kun standard form kun amma standard form y minus y naught jenne waan ta'eef asitti y minus 4 inni kun rakkoo hin qabu jechaadha. Z-nis isa kana gara standard formitti jijjiiruu dandeetta yoo barbaadan garuu ammoo yeroo haala kanaan barreeffamu kana c maal akka ta'u ni beekna jechaadha. Kanaaf v equal to a asitti waan hojjennu jira b asirraa amma 3 tana fudhannaa jechaadha. 3 kooma ammoo haala kana yeroo barreessinu yeroo maal ta'u yeroo c 0 ta'u haala kanaan z equal to z naught yookiin ammoo z equal to minus 1 jennee haala kanaan barreessina jechaadha. A maaliif asitti fudhatu dhabe? Een amma asitti tuudhamu waan biraati. Amma hedduun keessan asitti tuu jettanii fudhatu dandeettan garuu tuu miti. Maaliif inni kun standard formiidhaan barraa'uu qabaachaa inni gubbaarra jiru kun. Kanachaan x minus x naught isa jedhamuun barraa'uu qabaa jechaadha. Inni kun ammoo haala kanaan hin barroofne waan ta'eef kanaaf maal goona gubbaa maayinasiidhaan baay'isna. Kan inni tuqina kaasiin achi jiru rakkoo hin qabu. Isa kana qofa jechaadha minus x plus 1 over 2 isa jedhu kana qofa standard formitti jiruudhaaf isa kanas maayinasiidhaan baay'isna jalas maayinasiidhaan baay'isna jechaadha. Kanaaf maayinasiidhaan yeroo baay'isu inni kun minus times minus plus kanachaan x isa kana yeroo kanaan baay'isu minus 1 over isa kana yeroo 2dhaan baay'isu minus 2 ta'a jechaadha. Standard formin isa kana jechaadha. Maaliif x minus x naught jedha waan ta'eef x minus x naught waan jedhuuf kanaafuu standard formin isa kana waan ta'eef maal goona minus 2 fudhannaa jechaadha. Minus 2 fudhannaa jechaadha. Kanaaf asitti minus 2 jennee haala kanaan fudhachuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo p nootii fudhanna. P nootii fudhachuudhaaf ammoo p noot equal to asitti maal jennee jira? Asitti minus 1 dha. Kanachaan x minus x nootidha. Kanaaf x nootiin nuti fudhannu isii tanaa jechaadha. Kanaaf 1 asii fudhannaa jechaadha. Minus osoo hin ta'in 1 fudhanna. Yookiin ammoo karaa biraatiin haala kamiin yaaduu dandeettanii asitti fakkeenyaaf inni kun standard form yeroo barreessinu x minus 1 over minus 2 equal to y minus 4 over 3 z equal to minus 1 jennee jirra. Inni kun z equal to minus z equal to z naught jennee miti yeroo sin 0 ta'u kanaafuu z naught asitti minus 1 dha jechaadha. Minus 1 isa kanas kan gubbaa kanas maal gootanii x minus 1 equal to 0 jettanii hojjettanii jechaadha. Kanachaan x equal to 1 kanaafuu asitti 1 fudhannaa jechaadha.
bakka x 1 fudhanna bakka y immoo y minus 4 equal to 0 jenna san booda y equal to 4 jenna jechaadha. Kanaaf 4 fudhanna jechaadha y dhaaf. Bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Yookiin ammoo haala kamiin yaaduu dandeettanii lakkoofsa kam yoo bakka y kana galfadhee inni kun 0 naaf godha isa jedhu fudhattanii jechaadha. Yeroo walirraa hir'ifnu 0 naaf ta'a isa jedhu. Kanaafuu isa kana fakkeenyaaf 4 yoo fudhattanidha. Kanaaf 4 fudhattanii jechaadha. Isa kana irrattis akkasuma bakka x kana yoo maal galfadhe -1 irraa hir'isee 0 naaf kenna. Kanaaf 1 yoo fudhanne fakkeenyaaf 1 -1 0 dha jechaadha. Kanaafuu 1 isa galfanna jechaadha. Bifa kanaan baasuu dandeettan jechaadha. Karaa baay'eedhaan isin gaafachuu danda'a waan ta'eef barsiisonni yeroo gaafatan keessattuu tan amma isin jettuun isiin tun tan maayinasiidhaan baay'isuun seeraan qabatu qabda. Maaliif jettan barsiisonni hedduun isaanii ni beekan akka namni shawwadamu waan beekaniif maal godhanii eksperiyansii ofirraa ka'anii jechaadha. Maal godhanii gaafii akkanaa kan isinii kennanii barbaadisiin jechuu danda'an jechaadha. Yeroo san hedduun keessan isa kana konsidariin godhin isii asii sana qofa yoo kan fudhattan taate bifa saniin dogongora keessa isin harkaa galuu danda'a waan ta'eef haala kanaan maal gootanii uf eeggannaa godhuu qabdanii jechaadha. Kanaaf isa kana fakkaata jechaadha. Equation of line inni jennuun haala kanaan hojjannaa jechaadha. Kanaaf akkuma argitan asitti x minus 1 over minus 2 equal to y minus 4 over 3 equal to comma z equal to minus 1 isa jedhudha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Viidiyoon detailii isin waan isin barsiisaa jiruuf waan beekuu qabdan hunda akkasuma immoo waan gaafatamuu qabdanis waan isin gaafatan barsiisonni hedduun isin gaafachuu danda'an jedhee yaadu keessa gabbu'ee seeraan isiniif ibsaa jira waan ta'eef viidiyoon akka hin dheeranneef paartii kana asumatti dhaabuudhaan paartii itti aanuun ammoo equation of plane isa jedhu itti fufnaa jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaa akkasuma immoo hundi keessan namni laayik hin godhin laayik godhaa namni haaraa taatan ammoo sabiskiraayib godhaa guruppii garaagaraa irratti ammoo waliif sheer godhaa. Maaliif seetan fakkeenyaaf isin yeroo isin laayik gootan namoota hedduu bira gahaa waan ta'eef viidiyoon kun hiriyoota keessan biratti gahuuf kanaaf hundi keessanuu laayik godhaa akkasuma immoo guruppiiwwan garaagaraa teelegiraama ta'uu danda'a akkasuma immoo sooshaal miidiyaa biraa irrattis sheer godhuudhaan na gargaaraa isin jedhaa. Dhugaa dubbatuudhaaf waan isin irraa argadhu yoo jiraate yoo VPN fayyadamtan qofaa jechaadha. Kanammoo yeroo baay'ee isinitti himee jira waan ta'eef irra deebi'ee yeroo hundi isin yaadachiisuun waan natti ulfaatuuf hundi keessanuu na gargaaru yoo barbaadan VPN fayyadamuudhaan na gargaaraa isin jedha. Maaliif VPN yeroo isin fayyadamtan maal godha seetan fakkeenyaaf VPN isin fayyadamtan sun VPN biyya Ameerikaa yoo ta'e yookiin ammoo biyyoota biraa ta'uu danda'a. Yeroo isin VPN sanii ilaaltan akka isin biyya biraa irraa ilaaltan wayii godhee konsidar godha waan ta'eef YouTube jechaadha. San yeroo san maal godhuu danda'a naaf kafaluu danda'a jechaadha. Kanaaf isinirraa waan hir'atu takka yoo hin jiru viidiyoo yeroo ilaaltan VPN fayyadamaa isin jedha. Itoophiyaa keessatti ammoo Itoophiyaadhaan waan takka nuuf hin kafallu dubbatuudhaaf biyya Itoophiyaatiin homa takka nuuf hin kafalu. Fakkeenyaaf viidiyoo amma gadhiise kana namni miiliyoona 1 Itoophiyaa keessaa yoo kan laalu ta'e garuu ammoo hundi isaaniitu VPN yoo fayyadaman jechaadha. Konekshinii cita wayiitu jira Itoophiyaa fi YouTube jidduu hariiroon hin jiru jechaadha. Kanaafuu viidiyoon Itoophiyaa 0 ta'ee lakkaa'amaa jechaadha. Kanaafuu yeroo san anaaf kasaaraa guddaadha jechaadha. Dhugaa dubbatuudhaaf waan hedduu dhiisee yeroo kanatti kan hojjetu qabu dhiisee viidiyoo kan isiniif hojjetaa jira waan ta'eef hundi keessanuu haala kanaan na gargaaruu dandeettanii. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.